warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya rabbii isin bira haa jiraatu. Egaa akkuma beekamu irratti viidiyoo biraatiin qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoon kunis haala kamiin daanteelii soofaa itti dhaanu rog-sadeedhaan akka itti dhaanu sirriitti agarsiisuuf qabadhee jira. Kabajaaf jaalaan akkana hordoftan abdiin qaba. Egaa hojii keenya jalqabuuf kan nu barbaachisu kirrii, kirooshee fi maqasiidha. Kan yoo ta'u daanteelii soofaa jalqabachuuf jalqaba irratti sansalata 8 dhaanna akkasitti 1 2 3 4 5 6 7 8 dhaanna. Sana booda asiin finnee wal qabsiifanna. Kirooshee keenyatti tummariin finnee asitti wal qabsiifanna. Erga wal qabsiifannee akkas godhanna. Sana booda sansalata 3 dhaanna jechuudha. 1 2 3 erga 3 dhaannee finnee kirooshee keenya qalafannee as keessa akkasitti baafanna jechuudha. 1 2 erga 2 dhaannee sansalata 2 dhaanna 1 2 sansalata 2 dhaannee ammas achuma 1 2 akkasuma ammas sansalata 3 dhaanna 1 2 3 deebisnee asuma keessa 2 dhaanna 1 dhaanee sansalata 2 sana booda ammas 2 sana booda ammas sansalata 3 dhaanna 1 2 3 finnee ammas asuma keessa 1 2 erga 2 dhaannee sansalata 2 hojjanna. Ammas achuma keessa 2 dhaanna. Akkasuma ta'achaadha. Haala kana nu ta'a. Erga akkasuma ta'e akkas naanneeffannee kirooshee keenya sansalata 3 dhaanna. 1 2 3 sansalata 3 erga dhaannee boolluma kana keessa 1 2 erga dhaannee ammas sansalata 2 dhaanna jechuudha. 1 2 erga sansalata 2 dhaannee achuma boolluma sana keessa kirooshee 2 dhaanna. 1 2 akkasuma ta'a. Erga akkasuma ta'e sansalata 3 dhaanna 1 2 3 erga sansalata 3 dhaannee finnee as 2 dhaanne kana keessa as kunoo tokko gidduu sansalata 2 dhaanne sana keessa 10 dhaannaa jechuudha. Double crochet 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 akkasitti boolla sana tokko keessa double crochet 10 dhaannee jechuudha. Ammas sansalata 3 dhaanna 1 2 3 kirooshee keenya irra qalafannee finnee as 2 walakkaa sana baafanna. 1 2 dhaanee kaanee sansalata 2 dhaanna gidduutti 1 2 sana booda ammas 2 dhaanna double crochet 2 achumatti 4 ta'u jechuudha. Akkasitti kuniif
kun maazanii nuu ta'u jechaadha. Amma sansalata sadiidhaan tokko 2 3 naanneeffannaa. Ammas achuma bifuma sanaan tokko 2 sansalata 2 tokko 2. Ammas boolluma sana keessa tokko 2 4 nuu ta'u jechaadha. Amma erga horgodhannee sansalata sadiidhaan tokko 2 3 erga sansalata sadiidhaan amma kurnanas keessa dhaannetti finnee kirooshii keenya akkas xalafnee asiin jalaan gashinee akkasitti tokkoon kurnan dhaane kana jala asiin kirooshii keenya jala akkasiin baafannee asiin harkifannaa jechaadha. Tokko sansalata tuundheen ammas bukkeesitti 2 ammas kuno as keessa jalaan baafannee akkas ol fuunee hirkisannaa jechaadha. 3 ammas akkuma sana kuno walakkaa kanaan gashanna asiin akkas baafannaa irraan xalafna. 4 5 6 7 8 9 akkasitti 10 dhaanne jechaadha. Amma sansalata sadiidhaan tokko 2 3 ammas finnee kirooshii keenya xalafannee as keessa tokko 2 dhaanee sansalata 2 hojjetanna tokko 2 sansalata marga dhaanne kirooshii keenya xalafnee achuma keessa ammas 2 dhaannaa jechaadha. Akkasitti 4 nuu ta'a. Naanneeffannaa sansalata sadiidhaan 2 3 ammas bifuma sanaan tokko 2 sansalata 2 achi kirooshii achuma keessa tokko 2 akkasitti 4 nuu ta'u jechaadha. Ammas sansalata 3 tokko 2 3 erga sadiidhaan amma sila gaafa akkasitti yeroo akkasitti naanneefnu fuunduraan akkas harkisne dhaanna. Amma immoo gaafa yeroo fuunduraan asiin akkas harkisne dhaannu asiin waan uufamee jira jechuudha dizaayinii. Amma dizaayiniin sun fuula keenyatti naannee jira. Kanaaf dudduubbeerraan akkas goonaa jechaadha. Amma deebisee dizaayiniin kun asiin akka ta'utti amma gara fuuldura keenyaatti waan naannee deebisnee asiin jalaan akkas galfannee as kara fuulduraatti dhaanaa jechuudha. Dudduubarraan tokko 2 isinitti mul'ata dheeyyaadha. 3 dudduubarraan akkas goone dhaannachaadha. 4 5 6 7 dudduubarraan dhaannachaadha. 8 9 dirqama lakkaa'uu qabna akka nu jalaan hanqannetti. 9 10 amma
asiin fuuluma tokko nuuf ta'a jechaadha. Gara kanaan fuula tokko ta'a, gara kanaan fuula tokko ta'a. Ammas sansalata 3 1 2 3. Ammas saruma kana keessa 4 dhaana 2 2 jechaadha. 2 dhaana sansalata 2. Ammas achuma keessa 2 dhaana kun akkasumaan itti fufaa jechaadha hanga dhumaatti 2. Ammas naanneeffannaa sansalata 3 2 3 sansalata 3 dhaana ammas akkuma sanatti 1 2 sansalata 2 1 2 bifa kanaan 1 2 3. Amma 3 erga dhaanee as keessa yeroo 2 waan dabalanneef hin qannasnaa jechaadha. Yeroo qannasnu bakka kanatti bakka duwwaa kanarratti asii waan hir'isnuuf asitti hin dabalannaa jechaadha. 1 dhaana achi sansalata 2 ammas asuma bukkeessaatti 1 dhaana akkasitti 1 2 3 erga 3 goone amma sila kun waan fuuldura keenya naanneef karas akkas dudduubatti dha'a turre. Amma immoo kun akka jalqabaatti waan nuuf deebi'eef akkas tokko kanarra dabarfannee kan lammataa keessa baafannaa jechaadha. Tokko na baafannu akkuma kana 2 3 4 5 6 7 8 akkasitti asiin tokko hir'isna 8 nuu ta'a jechaadha. Amma sansalata 3 dhaana 1 2 3 erga 3 dhaanne kirooshee keenya xalafannee ammas bakka duwwaa kanarra 2 dhaana 1 dhaanne 1 2 sansalata 2 booda ammas achumatti 1 dhaana sana booda sansalata 3 1 2 3. Amma asuma as keessa 1 2 achi sansalata 2 ammas asuma 1 2 naanneeffannaa 1 2 3 ammas bifuma sanaa 1 2 sansalata 2 ammas 1 2. Amma kana waan irrisaaruuf as keessa ammas bifuma duraanii dhaana 1 2 3 erga dhaanne boolla kana keessa walakkaa kana 10 dhaannaa jechaadha. Dabal kirooshee 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 akkasitti 10 dhaanneerra. Amma kana akkuma irrisnetti deemnaa jechaadha. 1 2 3 erga dhaanne ammas marannee ammas kun fuuldura keenyatti waan naanneef kana dudduubbiirraan godhannaa jechaadha. Akkuma duraanii sanatti kana asiin harkifannaa jechaadha dudduubarraan. Yeroo kun fuulduratti naanna'u dudduubarraan dhaannaa, yeroo kun dudduubatti achi naanna'u fuulduraan dhaannaa jechaadha. 1 2
amma waan dhisaa jirruuf ammas asirratti 1 2 3 crochet 3 dhaabna sansalata as keessa ammas 10 dhaabnaa jechaadha. 1 2 3 akkasitti erga 10 dhaabne ammas 3 dhaabna 1 3 sansalata 3 dhaabna ammas bifuma sanaan kun maazanii waan ta'eef 1 2 double crochet 2 dhaabne sansalata 2 dhaabna roga gamaaf gamana bifti isaa tokkuma jechaadha. sana booda naanneeffannaa ammas 1 2 3 ammas achuma keessa bifuma wal fakkaataadhaan dhaabna jechaadha. 1 2 mul'ata yaada anchi 1 2 3 ammas kana akkuma jalqabaatti keessoodhaan akkas dhaabna kurna isaarrayyuu tokko tokko baafannaa jechaadha. tokko tokko keessa baafannaa 10 irraa nu jalaa hidhachuu hin qabu jechaadha. booda yeroo hir'isnu akka wal nu jalaan caalletti as kudhananu akkasitti dhaabna jechaadha. haala kanaan ammas 1 2 3 kun akkuma hir'isitti jira hin hir'isna amma fuulli isa kanaas achi naannee waan jiruuf 1 2 3 amma 3 dhaabneerra 1 2 3 sana booda as akkuma duraanitti dhaabna fuulduraan harkisnaa kana akkas dhaabne 1 2 3 sanuma keessan 1 2 sansalata 2 sana booda ammas 1 2 erga dhaabne naanneeffannaa achi sansalata 3 1 2 3 ammas bifuma sanaan 2 double crochet 2 dhaabne sansalata 2 akkas 1 2 3 amma kanas waan hirrifannuuf asitti haaraa uumannaa jechaadha. ammas 1 sansalata 2 ammas booluma sana keessa 1 sansalata 2 1 2 3 dhaabne sana booda ammas kun fuulli isaa waan asnutti naannee jennaan dudduubarraan akkasitti hirrifannaa jechaadha. tokko hirrisna tokkorra dabarfannee kan lammaffaa keessa baafannaa jechaadha. qallaaliidha. ergaasiin gaannee sansalata 3 dhaabna 1 2 3 erga 3 dhaabne kun 3 hin xumurreerra waan ta'eef asitti dabaluu dhiisne kanarra tarkaanfannee bakka kanatti dhaabna jechaadha. 2 3 bakka kanatti akkasitti kanarra tarkaanfannee asitti dhaabna jechaadha. achi sansalata 3 1 2 3
kana akkuma beekamu dudubbeeraan akkasitti dhaanna. tokko lama ammallee kunuus keenyarra tokko lama sadii amma asitti lama dabalannaa tokko sansalata lama achi tokko ammas tokko gadhaanee sansalata sadii tokko sadii ammas bifuma sanaan as keessa tokko lama sansalata lama ammas lama dhaanna naanneffannaa tokko lama sadii sansalata sadii dhaanne ammas tokko lama ammas sansalata lama tokko lama ammas sansalata sadii dhaanna tokko lama sadii amma finnee as keessa ammas double crochet 10 dhaanna jechuudha. tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal 10 10 ammas double crochet sadii tokko lama sadii amma fuulli isaachuu naannee jiru jennaan as keessaan dhaannaa jechuudha. tokko tokko hir'isna tokko lama sadii afur shan ja'a duraan 8 ture amma ja'a sana booda ammas sansalata sadii as keessa finna boolluma kana keessa double crochet 10 dhaannaa jechuudha. lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal 10 sana booda ammas tokko lama sadii ammas kana hin qannafannaa 8 turanii 6 nuu ta'uu jechuudha. bifuma tokko waan ta'eef amma kana dhaannee ammas asuma keessa bifuma tokko waan ta'eef kana booda nu rakkisu jechuudha. tokko lama sansalata lama dhaanna achi ammas tokko lama erga dhaannee sansalata sadii ammas tokko lama sadii ammas kana keessa asiin akkas fidannaa jechuudha. akkuma duraan isinitti hime fuulli isaa asiin waan nutti naannee jiru fuulduraan dhaannaa. dizaayiniin inni nuume karaa fuuldura keenyaa ta'e immoo dudduubaan dhaannaa jechuudha. dhoofsisaa badaa qallaaliidha nama rakkisu. egaa hordoftoonni koo hamma asitti dhaannee jirra. amma akkamitti akka hir'isnu isinitti agarsiisaa jechuudha. kun jalqabaa kaasnee hanga asitti dabalaa turre amma immoo akkamitti akka hir'isnu isinitti agarsiisaa jechuudha. jalqaba kana tokko ababaa tokko dhaannee sana booda ababaa lama godhannee sadaffaa irratti ababaa sadii afuraffaa irratti ababaa afur dhaannee jechuudha. amma yoo feene 5 6 7 kana caalaatti guddisuu hin dandeenya. ani garuu hanga kanatti isinitti agarsiisuu waan fedheef amma hir'isnee isinitti agarsiisaa jechuudha akkamitti akka hir'ifannu. dhoofsi keenya akkuma silaati erga sansalata sadii dhaannee asitti kanarratti daballu yoo sila guddifachuu barbaanne as keessa lama dhaanna turre amma immoo dabaluu waan hin feeneef hir'isuudha waan ta'eef kana keessa dha'uu dhiisee as keessa kana dhaadhaa jechuudha.
asiin akkuma isinitti hime kun fuulli isaa waan nutti naannee jiru jennaan dudduubaan dhaannaa jechaadha. Dudduubaan dhaannaa jechaadha fuulli isaa waan nutti naannee jiru kennaan. Akkasitti tokkoon tokkoon isaarra dhaannaa bifuma duraaniitii dhoofsisaa. Akkasitti 10 ture 8 godhannaa jechaadha. Okay. Erga akkas godhannee amma sansalata 3 dhaanna 1 2 3 3 dhaannee asitti waan nu habaaboo haaraa uumuun barbaanneef kana keessatti kana yeroo xumurru kana habaaboo kana xumurree jirra amma lamaan xumurree jechaadha. Lama kana keessa ammas deebisnee tokko achi sansalata 2 akkasitti dhaanna kanuma irratti jechaadha. Habaaboodhuma kana xumurre kana irratti deebisnee 2 irratti 2 dhaanna jechaadha. 2 3 ammas kana keessa 10 dhaanna 8 dhaanna 10 turanii hirrisaa irra waan ta'eef 8 nuuf ta'a jechaadha. Tokkoon tokko si keessa akkasitti baafannaa jechaadha. Tokkoon tokkoon kirooshii keenya keessa akkasitti dudduubaan baafannaa jechaadha. Waan fuulli isaanitti naannee jiru jennaan 8 dhaannee ammas 1 2 3 erga 3 dhaannee ammas as keessa double crochet 2 dhaannaa jechaadha. Tokko dhaanee kaanee sansalata 2 ammas tokko dhaannaa double crochet 2 nuu ta'a jechaadha. Akkasitti ammas sansalata 3 1 2 3 erga 3 dhaannee ammas kana bifuma sanaan tokko irrisaa akkasitti kanarra darbaa kan jalqabaarra darbine kan lammataa keessa dudduubaan dhaannaa. Dudduubaan akkas koonee dhaannaa jechaadha. Crochet 10 keessa baafannaa 8 keessa baafannaa. Duraan 10 ture akkasitti 8 keessa baafannaa jechaadha. Inni irrisaarra waan ta'eef kat 8 dhaanneerra 1 2 3 erga 3 dhaanee ammas as keessa 2 waan xumurreef ammas kanuma keessa deebisnee double crochet 2 dhaanaa. Kasnota 2 irratti 2 dhaanna ammas 1 2 3 erga 3 dhaannee ammas akkuma sana tokko dhaannaa jechaadha. Tole erga kana fixannee 1 2 3 erga dhaannee ammas kana keessan daballu jechaadha. Amma kan nuti irrisaarru walakkaatu hin taane bukkeef bukkee gamaaf gamanaan dabaluu dhaabneerra jechaadha. Irrisaarra waan ta'eef hin daballu irra darbine akkasitti dhaanna. 1 2 erga 2 dhaannee ammas sansalata 2 1 2 dhaannee achumatti double crochet 2 dhaannaa jechaadha. Kun maazanii roga isaatii waan ta'eef 4 nuu ta'a. Sana booda naanneeffannee ammas 1 2 3 ammas kanuma keessa double crochet 2 dhaannee sansalata 2 ammas deebilee booluma sana keessa 2 dhaannaa jechaadha.
sana booda afur nuu ta'a akkasitti. Amma kun karaa keenya waan naannee jiru jennaan sansalata sadii dhaannee 1 2 3 aga sadii dhaannee boolla kana keessa akkuma darbine jirra. Amma fuulli kanaa waan nutti naannee kun dudduuba naannee jennaan dizaayiniin kun dudduuba waan naanneef amma fuulduraan dhaannaa jechaadha. Kana fuulduraan akkasitti harkifannaa jechaadha. 8 ture 6 nuuf ta'a. 3 4 5 6 akkasitti 6 nuuf ta'a. Ammas double crochet 3 1 2 3 dhaannaa. Erga 3 dhaannee amma boolla kana keessa akkasa kanaatti 10 dhaannaa jechaadha. Kana keessa double crochet 10 dhaannaa jechaadha. Ababa haaraa uummachuuf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 akkasitti 10 dhaanneerra ababa haaraa uumachuu jechaadha. Amma sansalata 3 1 2 3 kana akkuma duraan sinitti hime fuulli isaa achi garagalee waan jiru nummoo as fuulduraan dhaannaa jechaadha. 3 4 5 6 jaanu jala hanqachuun qabu jechaadha. Amma sansalata 3 1 2 3 crochet keenya qalafannee ammas kana keessa double crochet 10 dhaannaa jechaadha. Ababaa kanarra ababaa haaraa waan uummanne jennaan 2 3 tole. Erga zurii kunne as deebiitiin jira. Ammas erga as deebiine asitti akkuma itti fufee hin daballu. Kun ammas fuuldureetti waan nuuf naannee jennaan dudduubbeeraan akkasitti dhaannaa jechaadha. Kun fuulduratti waan naannaa jennaan 6 ture 4tti nuu deebi'aa jechaadha. Amma 10 irraan 8 8 irraan 6 6 irraan 4 sansalata 3 ammallee kun 10 marra fuuldura attachi deebi dudduubatti achi deebisnee dhaannaa jechaadha. Kun abaaboo haaraa waan uummataa jirruuf hin hir'isnus hin daballus. 10 deebisnee 10 irratti 10 dhaanna. Akka nu daballees akka hin hir'isnes jechaadha. Akkasitti zurii keenya dhufneerra. Amma erga zurii keenya kun amma nutti naannee jira. 4 ture 2tti deeffanna. Amma 4 turani 2 godhannaa jechaadha. Sana booda 1 2 3 amma kun 10 waan ta'eef 10 irratti dhaannaa jechaadha. Fuulli isaa waan nutti dugda naanneeffatneerra fuulli isaa siin dudduubarraa waan ta'eef fuuldurarraan dhaannaa jechaadha. Akkasitti kurnaan isaa keessayyuu 10 dhaannaa jechaadha. Amma waan
waan hirrisaa jirruuf xumurarra geenya jechaadha. Kun liqqa dogongorree sagal akkam jalaan taane 11 akka hin taane 10 dhaannaa jechaadha. Hanga hir'isnutti 1 2 3 ammas kun 4 ture. Afran kana keessaa amma tokko bukkee irraa hir'isnee 2 fudhanna. 1 2 kana gidduu sansalanni hin barbaachisu waan ta'eef sana booda sansalata 3 1 2 3 ammas kana keessa 10 dhaannaa jechaadha. Zurii keenya dabaneerra amma asirratti kun dhuma waan ta'eef kana ammas kanarra tarkaanfannaa jechaadha. Kanarra isaa amma fixne lamaan xumurree jirra. Asitti akkas dhaannaa jechaadha. Keessoodhaan dudduubarraan tokkorra dabarree kan akkas dhaannaa jechaadha. Amma bukkeedhaan waan hir'isaa jirruuf gaafa xumurannus xumurreerra darbina malee hin daballu bakka sanatti. Amma hir'isuurra jirra. Kun fuulli isaas waan nutti naannee jennaan dudduubarraan akkasitti dhaannaa jechaadha. Akkas goonee dudduubarraan akkas galfannee asiin akkasitti baafannaa jechaadha. Ammas asiin akkas galfannaa amma deebisnee kirooshee marsaa 2 asiin baafanna. Asitti hirrifanneerra jechaadha. Amma asirratti immoo 2 dhaannee jirru 1 2 3 finnee kanarraan dabarfannu akkas goonee deebisnee ammas dabal kirooshee 2 mataa isaarratti dhaanna. 2 tokko dhaannee sansalata 2 dhaannee tokko deebisnee dhaanna. 1 2 3 akkasichaadha. Isa kana waan asiin hir'isaa jirruuf walitti akkas fidataa jirruuf kanarraan dabarfannaa walakkaa keenyaan dabalannaa jechaadha. Amma walakkaa kana qofa hanga asiitti dabalannaa. Kana booda asiin bukkee kanaan hin hir'isnaa jechaadha. Isiniif galaa'ee yaada arga hir'isnee ammas kana tokko kanarra darbinee kan lammataa kana asiin akkas galfannee goona harkisna. Ammallee asiin akkas godhannaa finnee duubarraan akkas dugda isaatiin baafanna akkasitti harkifannaa jechaadha. Kun yeroo kun kana kan goonuun yeroo kun fuulduratti nu naanna'u jechaadha. Akkasitti ammas finnee asiin galfanneerra 1 2 3 amma asirraan dhaanu kun dhuma waan ta'eef asitti kun ababaa 2 dhaanneerra kun dhuma waan ta'eef asirra dabarfannee sansalata kanarra dhaannaa 2 sansalata 2 ammas dabal kirooshee 2 naanneffannaa 1 2 3 ammas dabal kirooshee achumatti amma asirratti sila dabal kirooshee 2 irratti waan naanneffannaan amma dabal kirooshee 10 irra dhaannaa jechaadha. Ababaa tokko uummachuuf dabal kirooshee 10 irra dhaannaa jechaadha. 4 5 6
torba erga kudhan dhaanne sansarata sadii dhaannaa. Ammas asiin kun nutti duddisaa waan nutti naannee jiru kennaan akkas godhannaa irra keessaan karaa fuulduratti tokko hir'isnee dhaannaa jechaadha. Meeqa dhaannaa akkasitti 6 dhaannaa 8 ture 6 dhaannaa jechaadha. 6 nuuf ta'a. Akkasitti 6 dhaannaa 2 3 erga kiroshii sansarata 3 dhaannee kana keessa ammas double crochet 10 dhaannaa abaaboo haaraa uummachuudhaaf 10 dhaannaa jechaadha. Asitti amma singaanne irraa erga singaanne ammas abaaboo tokko fixaarraa jechaadha. 1 2 3 erga dhaannee kanarra ammas interkaanfannaa jechaadha. Abaaboo kanarra dhaannu ammas hin hir'isaarra waan ta'eef kanarra interkaanfannaa jechaadha. Asiin kana dhahannaa jechaadha. Dudduubaan kana dudduubaan akkas dhahannaa jechaadha. Akkasitti amma abaaboo tokkotti galfataa irraa siniin jedha. Amma asii waan hir'isneef abaaboo tokkoon kana nu hafti waan ta'eef isii kana keessa double crochet 10 dhaannaa jechaadha. Isii kana keessa double crochet 10 dhaannaa. Asitti double crochet 10 gaafa dhaannee kaanu asii tokko hir'isnee tokkoon kanarra darbinee kana lammata keessa dhaannaa jechaadha. Kan lammata keessa dhaannaa kanarra waan double crochet 10 dhaanneef kanarra hin hir'isna. Tokko dabala tokko immoo hin hir'isna jechaadha. Asiin hin hir'isnee kaanu ammas asirratti kanarra hin darbina. Sansarata 3 dhaannee darbinee kan akkasitti dhaana. Kun abaaboon tokko dhumeera jechaadha. Bifa kanaan akkas nu ta'eera. Erga akkas godhannee amma abaaboo kana ammas irra darbinaa jechaadha. Xumura waan ta'eef abaaboo kanarra darbinee as keessa dhaannaa jechaadha. Dudduubaan akkas ta'a. Abaaboo isa kanarra fixneeraan darbinaa. Sana booda akkas nuuf ta'a jechaadha. Kun fuuldura isaa waan itti naannee jiru dudduubaan akkasitti dhaannaa. Amma xumura geenyeerra. Akkasitti ammas sansarata 3 1 2 3 erga 3 dhaanne ammas kanarra hin darbinaa jechaadha. Finnee as galfannaa. 1 2 3 sansarata 2 ammas achuma keessa double crochet 2 dhaannaa. Sana booda ammas 2 dhaana naanneeffannaa. 1 2 3 erga 3 dhaannee achuma keessa ammas bifuma wal fakkaataadhaan 1 2 1 2 double crochet 2 dhaannee sansalata 2 deebisnee ammas double crochet 2 afur nuutaa ammas 1 2 3 amma abaaboon keenya tokkicha kanatti nu afeera jechaadha. Tokkoon kana ammas akkas dhaannaa. Fuulli isaa waan achi naannee jiru jennaan as deebifnee dhaannaa jechaadha karaa fuulduraatiin.
egaa dhuma isaa kun asirra geenyeerra amma waan xumurreennaan as lamaa waan xumurreef asitti sansalata lama dhaannee kana keessa fudhannaa jechaadha. tokko lama sila sadii dhaataa turre lamaan xumurraa egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaataa bifa bareedaadhaan bifa barbaanneen haala barbaanneen dhaannee mana keenya ittiin bareeffachuu dandeenya. Daanteeliin soofaa keenya akkasii gaafa garagalchinus bifa bareedaa ta'een dizaayinii bareedaa ta'een akkasitti dhaachuu dandeenya. Mana keenya ittiin bareeffannaa harka keenyaan farankaa dhiisne bituu dhiisne harka keenyaan bifa barbaanne dhaachuu dandeenya isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun maatii naa ta'a. waan isiniif galuu dide yookiin dogongoraan qabu koomentiidhaan naaf barreessaa. Isiniif deebisaa. Galatoomaa isiniin jedhaan garuu viidiyoo biraatiin wal argina.